Oi barakana waana tinugote osolu bunjuruna marranu fote waggato koli biya orma keessatti dhamaan goote jiraannu ni baana garuu guyyaa tokko biyya namaa keessa wannu geetara koon huccuu takka qofaan teenye waggaa tokko huccuu takka qofaan teenye waggaa tokko yoo arganne nyaachaa yoo dhabne immoo dhiisaa bakki nu dhibbattus walirruma ciisaa kun har'a geenne galanni ka isaa dhihaa bariin garuu hulaan nutti cufaaf firas keessaan qabnu nama nu dubbisaaf gara keenya dhufaa sammuun koo boqatee yoomin nagaan rafaamu asuma keessatti dhameetii nafaa jireenya koo keessa barri kun naaf addaa bara harkaa luka hidhame akka sangaa fardaa baatii tokko oliif baadhadhe adiida baatii takka oliif baadhadhe adiida wallaahi sobaamii kun waan dhugaati mana hidhaa riyaada hayriin keessatti sanuu kophaa miti nama lamaan walitti sanuu kophaa miti Makinaashi bitanii tokko tokko keessanidha. Miidiyaa yeroo dhaabbattan, miidiyaa Oromoo haa ta'u, miidiyaa Islaamaa haa ta'u, nama isin godhan nama miidiyaa Oromoo hunda, paartii siyaasaa hunda, raayyaa ittisa biyyaallee akka waan biraallee hin jenne warri Abiyyi bira dhaabbachaa turu isaan. Sheekota takka yoo dhufe makinaa bitanii kannaniif miidiyaa takka gadhaabanii jechuudha. Ameerikaa mee sheeka makinaa bittee kan hin agartee warra Ameerikaa warra Kanaadaa agartee. Arra sheekotiin duudaa isinii garagaltee jirti. Maaliif dadhabina keessan? Sarratti isin lakkaa'uun jirtu. Ulamaan keenya dhugaa jirtuun isinii jiru. Asirra TikTok irra ta'anii, Facebook irra ta'anii maallaquma maarree madrasaa jaanii guuran. Maa akkam walii qabaman kana qabamanii sanuu achiin deebi'anii yeroo dhibbaman deebi'anii maaltu isin ga'e? Galchaadha mootummaa keenya. Kafadhe haa deebi'uu kafadhe achi haa jiraatu. Mana hidhaa keessaa dubarraa banaaraa jenne malee achiin deebi'anii namni miliyoonni galu miliyoona deebi'a yoo xiqqaate nama kuma takka yoo deebi kaan biyya isaa galee qotata kaan hojii biraa hojjechaa jijjiiruu itti hammaate deebuu mala san keessa seentaniif propoogandaa leccoo baatii haasoo barbaaddan ulamaan keenya faan sheekotiin keenya faan amma sheer godhaa itti fufi. Yaa Muniiri galatoome sagaleen kiyya jira. Jira. Okay, maal seeta hedduu ulfaataadha. Wanni uummata keenya kanaa kun hedduu ulfaataadha. Yoo amma akkanatti dubbanne. Sorry. Namni seenuu barbaadan lakkoofsa takka tokko waa yaada kannadhaa sheer godha. Maaliif sitti fakkaate Muniir amma waan tokko waan inni naasisaan tokkollee jira. Akkuma addunyaatittis koronaanis fuulaas deebi'aa jira jedhaniiti warri fayyaa addunyaa beeksisa adda addaa kennaa jira. Inni kun tokkoffaa irratti akka addunyaatitti nu miidhuuf as deema nu miidhuuf qophaa'ee jira. Inni lammaffaa biyyi teenna sun namni keennas biyyi teennas warri aangoo irra jirus warri hulaa irra jirus waan kana akka gaariitti ilaaluu qaba. Namni yakka dalageehu akkan hidhamne yeroo jedhamaa jirutti qeerroon biyyaa akka isin argitan sun waan ati amma reefuun tana kaafte Muniir. Addunyaa tanarra osoo deemtee barbaaddee ijoollee akka karaa baaraa lubbuu fi jibbitee deemtu tana sabaafis waa gootu biyyaafis waa gootu hin argitu. Lafa kanarra hin jiru. Seenaan dalagame hawaasni kunis argaa jira. Garuu immoo wanti irraanfatameef wanti rakkoon uummata kanaa rakkoon ijoollee Suud Arabiyaa waan biraa godhaa miti. Biyyatti nuu galchaan. Namni deddeebi'u kun maa deddeebitaa jettee herreeyni ati isatti dheekkamtu dheeraadha. Abbaan ofitti dheekkama. Abbaan lubbuu ofii tana dararee fida. Dararaan karaa kana fidaa bara. Bar namni akkanumatti makiinaa keessa kaa'ee suudii naman fidu dhiiroo. Laffa'anii tumamanii cafaqamanii deebi'an karaa kana. Abbaan waan kana ifitti arga. Gaafa immoo karaa kana maaf deddeebitaa maaf akkas taataa jedhameeti lubbuu isaarra miidhaan gahu kuni waan ta'ullee miti. Dhugaa galanni ijoollee Suud Arabiyaa Muniir waa takkan siima caaltuun takkattiin qofti. Mucayyoon dhiyoo tana karaa makkaatiin qabamte caaltuun takkattiin qofti waan isiin Oromoon goote waan isiin uummata Harargeetii goote mee nam tokkicha fidiina bira dhaabe nam tokko. Dhiiroo mucayyoo san faayatu mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Mucayyoon sun guyyaa tokkotti qarshii 100,000
ummata beela'eef gargaarsa kennite. Qarshii 100,000 ummataaf deeggarsa goote. Mucayyoo sadiitu har'a mana hidhaa keessatti. Dhaga'e. Ani bar wani na ajaa'ibamu sheekootaan na ergaa jira. Amma sheekootiitiitu na ergaa jira. Dhiifama bara isaa dhoosuu fi yaala. Maal jee nuti ergee? Ni argama. Laala. Argamaa jira. Caaltuudha. Caaltuudha yaa. Laal obboleessa kiyya fi fitaasaa kiyya. Har'a madrasa. Ani wani na ajaa'ibu keessa wani kana maaliifin kana si garsiisee si dhaabisee ni beektaa? Namaatiitu marree arsii ja'a peejiin isiiti takkaas mucaa marree arsii ja'a takkus marree jimmaa ka jiru nam sadii afuriitiitu caaltuun duutee ja'anii gallakkisanii amma maal ja'anii sheekootii keessaan na erga ni beektaa? Waan si ajaa'ibu keessa caaltuun hin tuunee ni jirti ja'anii keessaan na ergan. Amma maaliif na ergan ani maaliif na ergan ani hawwi maxxanse takkuffaa ani caaltuu ta'uu daa'ima baatii ja'a ta'uu lubbuudha. Yaa Muniir kiyyaa waan kanarratti wanni amma laabu caaltuun duutu malee abdii culullee du'u malee uummanni gadi meeshaa galiin ta'u hay propaganda akkanaa kan naa ajaa'iban annaa ajaa'ibtanis uummatni ni jirti duba yoo jiraatte sagalee ta'eef gaa ani manatti ergita ani duraan caaltuu fi wanti wanni asirra maxxansee baarra wanna kana uummata kanaan na ajaa'iba fatii waabee arra yoo hidhame duu qabaachitti nama beekamaa ta'uu qaba. Abaluun jira abaluun duuniyaa uummata kaanii dhume jechuun kun dogongora. Abbaan fedhe du'uu abbaan fedhe jiraatu uummata achi keessa dhumaa jiraatu sagalee ta'uu qabna. Amma nama gurguddaa kana naa erga. Ni jirti winduunee. Hai duba gaafatuutu wantoota itti fufi sheer godhamee bilis namni dhibbi kuni sheer godhamee feesbuukiin faayidaa qaba. Kuraa galaan sheer godhaa seeni gotta sheer godhaa seena itti fufi. Muniir kiyyaa haasawaa siin wanta godha waanni ummata keenya kanatti as deemaa jiru wanti mana hidhaa kana keessatti ta'aa jiru waan ulfaataa gurguddaa sadi. Tokko hanguma hidhaa kana keessatti ummanni keenya dararamuu eegale hanguma Suud Arabiyaa keessatti hidhamtoonni dararamuu eegalan dhugaa walitti himnaami warri waa gaggaafatu warri waa jaaru kunis argatuu dhabaa jira. Waan takka walitti haa himnu. Waan takka bareechine walitti haa himnu. Digalee warri kunis ka har'a ka jiru qofaan nuu kenna lakki kan jirre sun kan mana hidhaa keessa jiru sun gad deebi'ee as deebi'ee karaa kanatti yoo carraa biyya kana keessa baatii lama dalagatu argate ijoolleen biyya kanaa baatii takka nama gaafatuuf kenniti. Baatii takka ofiif kiisa kaattee noolii karaa kanaa godhatti. Dhiiroo uummanni kun garuu kun immoo miidhaa karaa kana maa deddeebitaa abbaa gaafatta. Rakkoon biyya san keessatti lubbuu namaa wal nama nyaachisaa jirtu rakkoon biyya san keessatti haadha abbaa wal nama saamsisiisaa jirtu nama karaa kana beeku carraa karaa kana deemuu yoo argate deemee haa talzaku biyya kana asiin duratti TPLFin akkasi balaaleffanne uummata kana galchuu irratti diddaan qabna. Hayilamaaramiin akkasitti Oromoo darzanaan fixaa ture uummata mana hidhaa kana galchuu irratti uf duuban deebine. Dargiin akkasi. Aboo namni wanti kun waan hin taane wanti kun sirna empaayirattiin Eertiraa irraa dhaalteedha sirrii miti abadan sirrii miti hin danda'amus wanni kun gaarii miti ummanni kun galuu qaba yoo xiqqaate namni amma waan biraan wanni haasaamu karaa kana deddeebi'anii maal ta'anii wanni sun hin dalagu hadaraa namoomaa biyyooma. Itti fuftaasitii sirreessa itti fuftaati. Okay, bar mootummaan Itoophiyaa ani hifadhee ani amma booda galchuu hifadhee ka jiru yoo tikeetni inni muree bar. Ani bar sheekootiin asoo beektuu keessaa warraan itti bilbilu leencoo baatii kaargoo warra kaargoo hojii hojjetu jira sheekootii baay'ee jechuudha. Ani uummata kaanii miti kana arsu warra siyaasaatii miti. Warra kaanii miti. Gin uummata Qur'aana beeku hadiisa beeku asoo beekan asoo tiimnu gadi baanii sanuu yaa malikal warra mana hidhaa keessa ture. Ustaadota mana hidhaa keessa tureetu gadi ba'ee yaa malikal Salmaan jaa kijiba na alatulla aleet
maqaa ishee kallee nyaatti ulamaan dur jirti malee dhuman nu dura warri haqaasan yaa malikul salmaan yaa malikul salmaan maasi godha asoo afaan isii himu mootummaa keessanii duu sin didee tike addunyaa gubbarratti ani mililik irraa jalqabee ilaammaa ani gocha akkanaa argan beeku uummanni kun dalagataan bee siyaasaa miti tikee baasan hay mootummaan awaan kana tikee sirraa baasi arra deebitee hojii haqa qaba sira mootummaan Itoophiyaa yookaan lechoo baati maallaqa inni baasu suudii mootummaa miskiinaa yeroo dhibba yoo dhufte xiyyaaruma murteessii qabni footuma kaasuu dide fatiin kuni Oromoodha jechuu amanuu dide hay hatuma kanarra dhaba nurra dhabada Oromoo kun minitii Suudaan Arabiyaa kajoo takkafan shee jalaan godinaa bilis bilchaanne nuti ani wallahi sila duraanu ganamumaanu sila walla kana seenuu baadhe amata jahan kana nati tola anumatti bilbilan sagalee naa kaayan karaa deemu nama natti ergan mana hidhaa keessa malee sila akkuma kan callisee sila mubaarikuu jeeban uummanni Suudii jiru uummanni biyya Arabaa jiru yoo isaan siqinaan dhaabbanne waan akka fiduu hin dandeessu jira isaan waa'ee gosaa jiranii waa'ee daabboo sumarranii wal dorgomuu jiranii dhiirtii biyya Arabaa dhiirri keessaafuu dhiirri mujiilaa kanuma rakkoo qabu kanaatiitu waanuma muxxee fi qulxurroo qofaa haasa'u malee waa'ee lubbuu namaa kanarraa dantaan qabu warrummaan achi keessatti kabaru qabamee booyuu sitti jiran jee ummatuma kanaa deebi'ee ammaas booyinaan jee viidiyoo abaluu deem laali qaama shawara seenii qaama kee abbaan fedhe keessaa waan fedhe walaa godhu maaltu siin ge'ate zabanyaa seksiiti abbaan fedhe deemee wal keessaa walaa jedhu yeroo warri wal jaalate gaafa wal dibanis keessumaa wal arrabsa maal shee jalaa goota waan akkanaa isaan mirqaansa kana mana otage kanis arsi bale je harargenis itu biafran kallo marre je kan jimma fi shawa hajalun jalat piki jiddan hajalun jalat abbaji farin jalatan waqo gutu jalatan namni waqo gutu jalatu namni jarrabba gada jalatu ijolle isaati sagaleta ijolle isaati barara daima jarrabba gada barara shamarran waqo gutu barara shamarran nadi gamada barara abbaji fari garagale marata jala fidani ajanda flower argachu zabanya si bakatu alla waqo garagale kotta enu garagalche warajimati garagalche mo warasiti garagalche ijala suqa tiktok iti ajanda wali basta malif sentanu nama waqo garagalchu bira malif sentan dura isinuni ajanda barbada nama nadi gamada garagalchu bira ma deitan malif kesa sentan isinu duma jirtani mubarak sama dengan tu juga mana? Ya Roshan, muni lara raja kapte wahai oleh sudina tingkasin nanti. Hak apa gesti nama kuma bekerja. Ati dia tu ini. Umat aja so itu vi isawam bira jalan tiga nanti. Lu guys hati. Hai. Arab umat sudah kalau mati ramad amale kan ini UV amal dilakan. Umat ni Saudi kau basila arah share gode astupe or defe bestani upate. Numan Saudi itu nih ke. Adunya kena ulik kap dehawas Saudi nggak. Hawas ni Saudi deh terkira arah. Kan kau sejiran. Hambane ja, hangar siga, hargiris, apron kallo jatti, itu jatti, marne jatti, ajanda berarti. Mana kan peta? Shamarran, dabo arga lakise, marne gal lakise. Abo shamarra khisabu ani. Gide dikat tu gallali dikat baka gariti ol lalli. Dem dikat baka gariti. Lali mesha takuma, dabo. Mal wan hara. Wan halkan nami tap gode. Baka tap gode ni namu raha goda. Sheikh ni raha goda, keshi raha goda, mal wan guda goda. Akab jadi woi marre ina kabatina kami dira wal fudu dira fidalan wal jana jadun kesi bi shekinu wal jana jara mal ko ka bakuni wa ma ku distan kana namni Facebook kana TV de kama sala kana ki zero sum gragu bachu baba ijanna kana ka bachu babda mal wan namni kesa sheikh amin ibroti silala Facebook kana kuba ad sheikh absalam kadiri silal ustad la ya wadi ad wali kabda kama asala fi diasirati wan namni kumfa god Hai fati nama, ani fati orang anak fati. Siapa tak kawat diwang goni toko, goni dume asmanu kita. Hai, kuni mar wang personal private tidak. Wang namni wal hurata ufde dirre namni itti. Isi wai jole Saudi maleu gitu makanu. Wani kuni makanu dukupse akan nama amanta sani ho dafuti. Amaka kasu fadu. Hai, sabun kamnu orang mana jiru, amanta jiru. Namni dumfa to kawan hojjate. Hai fati wang pede hojjatu duarti pede wajidan. Kisusan, isa mirgaisati. Wan fati di shamarran tak kawalin godan. Malif kamar Facebook fiddan. Kana ni kan ajaib. Hai. Facebook TikTok akata itti. Google dem lali. Shamarran milyonan dirami mali kuni. Wan hara. Bakuma ana ma yon badida lagi. Ganta mashasha yon dati. Ganta mashashati wan fitatir duf. Ganta khisi miti. Ganta
ganda raawwatee ganda san dhaqame namni waa badiif deemu waan ganda sanii maaliif ganda keenya fiddan waan nama tokko balleessu kana ajaa'ibaa jiru kabar namni mashashaa dhaqu namni ganda farshoo qabu nama farshoo dhaqee jinaas godhu sakii fixatee dhufaame way ganda isaa haadhaa abbaa isaa bira godha dhokateetu achi dhaqee midhaan waan dhokatanii waliin godhan maa nutti fiddaniidha addabaabaayii yeruma biraatullee waa ijoollee iskuudii malee mataa nu dhukkubsan hay amma Muniir waa takkaan dhaamadhaan hawaasa kanatti waa takkaan dhaamadhaa ummata Suudi Arabiyaatiin ummata mana hidhaa kana keessa jiruun qumaara guddatu taphatamaa jira qumaarri kun immoo karaa biraatiin ka'uu hin danda'u yoo namoonni akkasii kutannoo fi hawaasa kanaaf murannoon jiraatan jala hiriirree nu warri rakkoo kana keessa jiru nama akkasii kana jala hiriirree dhimma kanarratti xiyyeeffannoo akka goosisan goone malee xiyyeeffannoo argatuuf wanti kuni mootummaa dhiisii warri akka tamma jettuu diyaaspooraan namoota karaa adda addaatiin dhamaasanii amma Kamaalii tokko kaleessa nama 4,000 achi oolle namni bishaan wala baaselleen oo hin jiru dheebuma oolle achi jigan waamanii achi dhayne namichuma kana tokkocha beekaanis wallaalaanis koomenti barreessaanis waa arrabsaanis ashangulleetiinis namichuma tokkocha kana Muniir dhugaa siimaan hawaasni kenna badee jira 4,000 bira oolle boo namichuma tokkocha bira taa'aa oolle sanuu maal jennaan du'iin jennuun ka'in jennuun waanuma nusiin jenne dhagaye foloowarallee tiktookillee sii kennin waa hunda siitaan namichuma kana tokkocha an hawaasni kenna akkana dogongore an hawaasni kenna akkana sobame immoo wanti danda'uu qabnu wanti beekuu qabnu nutiitu uf dagate ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtan yoo hanga carraan caaltuu faa dhaqqabe sun hanga carraan abdii culullee faa dhaqqabe sun nu dhaqqabu teenyeetuma kolfinaa bakkuma jigaa kana deemna jettan qurxii walitti himneeti wal eebbifna yoommoo wanni kun hin ta'u caaltuun kaleessa Oromoodhaaf fakkeenya gootummaa addaa nu keessatti uumaa turte mucayyoo san baraarrachuu qabna ijoollee fakkaattota akkasii fakkaattota akka abdii culullee akka jaaloodaa ijoollee jajjabduu tanniin baraaruu qabna isaan jalattis hawaasa gugurdaa shamarran haawwalee daa'immanii sabiyyii ummata kanniin baraarrachuu qabna yoo jettan ajandaa biraa jalaa hafa ajandaa Muniir akkuma nama tokkootitti ajandaa kana hordofuu folowara akkuma 100 meeqa qaba hin danda'a wanni isa rakkise hin jiru wanni bakka hawaasni jibbee irraa garagale tana isa dhaabe hin jiru deemuu danda'a deemeetuma nama kamiinuu taappu godhi geemi tokko as darbi maal jechuu ni danda'a garuu kuni namummaa dhugaa irra dhaabattee gara nyaattummaa Oromootii yoo jiraatte waan akkanaa kana dalayta kana namni hundi hin dalagu ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtu ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jirtan wanti nan isinii dhaamu yeroo ammaa kana nama as kenni jedhu malee nama hoodhu yoo itti kennite nama galatoomisin jedhu argitu lubbuu tee yoo ofii akka baara keessaan deemaa jirrutti akka gaara keessatti ittiin tumamaa jirrutti lubbuu teennaa sagalee taane baraarachuu danda'uu qabna waan kanarratti xiyyeeffadhaatii dhaamsi nan qabu ummata ajandaa tiktookii bakka deemtanitti kun kan san ta'ee salbinni wayii achitti dhalatee fiinee achi dhaynaa ebaluu waan akkasii jedhan hanga xayyaarri biyya kanarraa hidhamtoota galchuu balalii eegalutti anamma fakkeenyaaf haa yaadu kuna qullaa isin dhaabbadde qullisaa maali amma fakkeenyaaf qulladda ifirraa baase maali maal harkattan ani barra naaf hin galle barame ani barra nama qullaa isin kuna ucuu dhaabbadde isin maali rakkoon isa annaa jaayibaa barame haa abulu qullaa daa shamam kunya emergency maali waan keessaan dhume ani wallahi qullaa isin dhaabbadda hai maal harkattana qullaa kiyyaarkitan jamalii kiyyaarkitan yo daabboo kiyyaarkitan maali faayidaan isa maali faayidu dhiisuma yeruma biraatu haa ta'u dhiisuma ajandaa biraa asoo qabnu miti gaafuma jechiin nagayaatu maalumaa wanti akkanaaf waan wasaqa tokko namni dhokatee godhate fiddee asirratti ati shari'aa islaamaa fuulaa jirtamu shari'aan islaamaa sun nama zinaa nageenii jarrafa malee qaama saalaa fuudhee gadi latte akka shari'aatti yoo deema joollu mana amma rakkoo kana keessa jirti amma waa hundumaafu nuti tana rabbiin haa galchu warri ala
jirtan kuni share godha yeroo takka. Ijoolleen Itoophiyaa jirtanis biyya Faranjii jirtanis obboleeyyan keessanii share godha please. Amma booda isinis yoo warri amma ispeeshaalii Suudii keessa jirtan. Kaleessa warrumaan kadhadhaa jiruutu barna bilbilaa bara. TikTokii kana gubbarraa warraan kadhadhuu tureetiitu deebi'ee na bilbilaa bara. Akka bilbila dhiiriin jijjiiran. Uummanni kun yoo dagale. Maaliif sagalee akka hin taane hamilee si cabsan. Amma mee deemi TikTokii see. Namuma tokko haayee Suudii dootu hin jiru. Kan gosa jira. Kan maayee viidiyoo haariyaan kanaan nu bira jira. Marreen nu bira jira. Yoomuu bada'ummaa irraa baatan boo. Yaa boo kan uummata keenyaa kun waan addaati. Diinummaan kana geesse haadhatee keessaa baatee bara. Meeshaa shamarranii san haadhatee si dhaltee bara. Ji'a sagal keessa nama qaanyeessitee malee micoosanii miti. Waan rabbiin sattaree adaba itti godhee isin gootee bideen ganda googil keessa ishee qaladhu. Maaliif hawaasa biddeen Hai, maali kuni? Waan guddaa gootanii jechi amma dhaqee bara tiktookii takka dhaqeetiin arkee bara waan fokkataatiin arga waan nama dhuunfaa parsinaalii akkasitti hulii gama kanaan na hordofaa hanga dandeenyu hanga galanii sheershee nu godhaa ijoollee teenyaaf sagalee taana abshir ni galanii ijoollee Suudii nama tokko miti arra nama meeqaatiitu sababa ijoolleen hidhaa jirtutti nama miliyoonaan lakkaa'amu biyya keessa miskinaawe miliyoonaan lakkaa'amu achi keessa laabeelaawaa jira ijoolleen Suudii nama tokko miti nama meeqa gargaaranii arra nama dhabanii ani amma nama meeqaan gargaara jechuudha akkasitti fudhadha ijoollee Suudii namni biyyaa bahe nama hedduu gargaara yoo itti tolte nuti tolteetti gargaaraa jira. Yoo hojii qabaanne nuti mootummaan nurraa waa kafala. Mukayyafa mootummaan nurraa kafala yoo hojjenne. Bishaan mootummaan nurraa kafala. Tiriika mootummaan nurraa kafala. Isin garuu gaala jala dhaabbatanii mana madaan keessatti lubbuun akkana si dhufteeti jireenya fokkotaa jiraataati nama jiraachistan. Kanaaf isin iyyina. Hundi keessanuu shir godhaa galatoomaa galgala.